السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام ما ركيت داندي ليس بكين لكن أجلسيس داندي يو كرار رامكان إسان كرار تورن رام تدفن إما لجل أبا مالي فك كفن إسا درا إرا ما أمن تادبن إسا أما كانوا أكن جل أبن إسا درا إرا وانت من تادبنيف غافي وانك أنيف ديبي وان أركنيف كراس الريف دوغا وان الدبا فنيف مالف أكمت يومي مو إسد غافي وانجد أموف ديبي يا فني كان دبي سينر جدو بتمنان لكي داندي الرجل ركيت لكي كن إسا كل ما ربي تملتو إسا غافي كأوف ديبي سريلاتو ورّج دنيف سجنتاك أبني قرآن إسنجينيا ديبي سانولاتنس ونمان لكي كن ركيت لكي kabajamtoota hordoftoota miidiyaa zaad sagantaa kanarratti yeroo baay'ee viidiyoowwan inni isin galakkisu hordoftanii duuka buutanii laayik tuquudhaan namoota baay'ee bira akka ga'u gootanii akkasuma ammoo yaada qabdannuu qoodanii nu jajjabeessaa kan qabnu qabannee kan namni ammoo akka barbaadu nu godhaa turtan ulfaadhaa galatooma ammas viidiyoo kana ilaaluudhaan yoo isinitti tof laayik gochuun namoota baay'ee bira akka ga'uuf ga'ee keessan baadhaa sabskaraayib tuquunis maatii mana kanaa ta'a isiniin jenna asu sagantaa keenyatti hin ce'in dur ispoonsaroota keenya daawwannee walitti deebina. Ispoonsarri keenya kaafee fi reesturaantii amazing nyaata akka barbaadanii ajajachuu dandeettan. Nyaata kanneen keessaa ispeeshaalii nyaatota biyya alaatti argaman keessaafuu shawarmaa, piizaa, bargarii akkasuma ammoo kaabsaa, caccabsaa fi chikinii hunda isaanii ni argattan. Kana malees hedduu jira lakkoo inni akka keessaa ba'uu hin dandeenye. Iddoon argama kaafee fi reesturaantii amazing gamoo Awaash darbii tokkoffaa gubbaadha. Dhufaatii fayyadamaa asumaan galatoomaa. Sponsor taatanii cina dhaabbachuu keessaniif jazaan keessa rabbi biraa ta'u jenna. Sponsorri keenya inni bira akka nu guyyaarraa kan akkanatti miidhagnee mul'annu kan nu godhe Fatii Giftilaan. Fatii Giftilaan kennaawwan garaagaraa hiriyyaadhaa, maatiidhaa, firaa nama jaallattanii kennuu barbaadanii maal kennaaf eessa dhaqi jechuun hafeera. Kana jechuun immoo gosoota kennaa barbaadan akkasuma filannoo keessan irra hundaa'uudhaan ajajjitanii argachuu dandeessu. Hayyee sponsoroota keenya daawwannee walitti deebinee jirra. Sponsoroota keenyaan galatoomaa ulfaadhaa jazaan keessa rabbi biraa ta'u jenna. كلتي ما نقرأ كيسمع كينياتي سندبرسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ويا راك كيسمع تاتي أفيرمتي وامي تكيني كبجس ترجم كيتي ألفات وقالتو مي سنجر. سينلي ألفات قالتو ما. هاي ميدا أنتو تكيني أول بري. الحمد لله بسم الله. مكان كيا إسلام جمعت شو أما. دران سلام جمعت شو كان سلام جمعت شو أما دام بيكما. أما مو إسلام جمعت شو ما شاء الله وان سي أجايبو كيسا مكا إسلام جدو كان مكا إسلام جدو كان يرو جل كباتي دقاجر أما وانتي أدى إساتاتيسو درسالي سلام تورتي أما مو إسلامي أريرو وان كان جدو جرجير أنا تفكاتا مي وان كان يفاسو نقوتي سلام جتشون إسام عرفاتين سلامي أرومي فانيو جرام نجيا جتشولا كرارو فاتيو هيكتولي سلام يكان إسلام كذا لسان سيكين إسلام جتشونيو نجاة جتشون إسلام peace نجاة كان فيو عن إسلام ما سينو كيا يوينول ما عن كيا اللي دران سلام يوتي أما مو إسلام يوتي إسلام جتشونيو نجاة جتشون ما كأجل كأباسا درانو نجاة يوتري أما اللي نجاة تو كذا إسلام كذا أكنا باسا اتهمي سري تاو سالي والهباتيسني فرادي جتون ما شاء الله درسالي نجا كيسة تورتي أما موج آلتي نجا سنتي مكان كوري بكار جتي جدي هذا ما شاء الله مي أمانتا تورتي وكنا مو أمانتا برا هردفا تورتي هردفتو أمانتا كم يك تورتي أسمعني كاسين أسندرا هردفتو أرثوذكسي توري يبان كريستيان توري أما كرا إسلام والفجر الحمد لله. مي أمانتا إرّا تورتي إرّا يوكين أمو أمانتا دور هردفا تورتي إرّت مال تجنو سيدب سيسي مالي فترة ترود الدبدي. الجنو كان لبيف أمانتا دران كيس توري كيس وانتو تجافي بينتا أن باي توري جافي وانسان هين جافدي ديبي لبيف جافي وانسونين كيس أمو أما ilma namaa eenyutti uumee jettee yoo gaafatti karaa kiristaanaa kanaan yoo dhufte Sillaasee jedhamta. Isaan fooniin nama sadii ta'anii garuu sadii akka tokkotti ilaalta. Isaan fooniin nama sadii ta'anii Aab, Waldii fi Manfas Qudus jiran. Isaan sadeen kanneentu si uumees hin jedhan. Karaa Islaamummaatti yoo dhufte Rabbiin tokkicha tokko qofa gabbarta ka si uumeellee isa qofa.
nama takkaan osoo siin mari'atiin karana karas osoo hin jedhin kan takkittiin nu uume rabbiin takkicha ta'uu isaati kan as bira ibsu. Ammallee yeroo ortodoksii irra jirtu taabot jedhamee waan jiru wayiif in salaannaa yookaan waan san yeroo arginu suduu jabuunaaf. Maal akka ta'e waan achi keessa jiru san hin beeknu akkasitti. Yeroo isaanillee gaafii na uumee ture hin gaafadhe. Yeroo gaafadhu ka keessa jiru sun nama qabata. Ka qabatamu sun immoo akka muka ta'e natti himan. Muka bocamee sirnaan taa'e san nama qabata. Namni immoo muka saniif suduu jabu'a. Maaliif jedhamee yoo gaafadhu መንፈስ ቅዱስ እዛ ላይ ነው ያለው jedhamee yaadama. Yookaan immoo rabbiin achirra hafuurri sun achi gubbaa jira jedhanii waan yaadamuuf suduu jabu'aniif. Akka islaamummaatti immoo filatameeti immoo mukuma hundumaaf salatama. Miti. Mukni sun muka filatameeti. Yawayraa እንጨት jedhama. Oromiffaan ijaarsaa. Isa san muka san bocanii sirreessanii muka san qofa fayyadamanii san immoo anaaf naan fudhatamne akka kiyyaatti as biratti islaamummaa bira yeroo dhuftu rabbiin tokkichaaf suduu jabuuta mataa keellee ka gaqqabdu rabbiin tokkicha qofaaf. Ammallee isaan sadeen sillaasee ka jedhaman kan uuman abbaadha waldi ilma. Waldi jechuun isaa jechuudha meem Iyesuus kan jennee nu itti amannudha. Iyesuusin immoo abbaa keenyaallee jedhaniin rabbii keenyaallee jedhaniin karaa islaamummaatti yeroo dhuftu immoo isaan nabiyyi ergamee ummata kana barsiisuudhaaf gara addunyaa kana nama dhufeedha. Nama akkuma keenyaa ta'e garuu filatamee jira. Haadha keenya yookaan jedhanii yaadanii Mariyaamiin isaan filatamanii karaa qulqulluutiin kan isa argatan. Karaa amantaa kiristaanaatiin immoo yeroo argitu isaan rabbii keenya jedhanii yaadan. Akkamitti rabbii keenya ta'uu danda'e? Rabbi dhalatuu danda'a jennee gaafanne. Yeroo isaan deebiin isaan nu deebisan Adamiif Hawwaan badii dalaganii turan. Badii san haaquuf waggaa 5,500 booda ijoollee keetirraa dhaladhee anattu badii kee sirraa haqaa jedhee waan rabbi itti himeef badii san haaquuf rabbi of dhalchee jedhama. Karaa islaamummaatti immoo yeroo dhuftu Allah is a merciful bakka ruuh ነው. Akka isaa ka namni takkayyuu haati keeyyuu hagas garaa siin laaftu. Akka isaa ka garaa laafuun jiru. Waan balleessite badii kee kam osoo dalayde waan maraa sii dhiisa. Osoo akkas ta'ee jiru karaa ortodoksii san yeroo laatu waan Adamiif Hawwaan balleessite san waggaa 5,500 osoo hin dhiisiniif waggaa 5,500 booda akka isaatti dhalatee foon ta'ee dhufee eegas ifannifamee nuuf jedhee du'ee jedhama. Wanni akkasii sun hin jiru. Islaamummaan karaa qajeelaa wayii si barsiisa. Kana ejjennoo dhabee fakkiiwwaniif salaata yookaan suduu jabuuta. Fakkiiwwan saniif maaliif suduu jabuuna yoo jettu? Fakkii akkamiitiif bu'ama? Fakkiin Jibriil jira, ka Mariyaam jira, ka Isaan jira, ka nabiyaatota marallee jira, ammallee ka maleektota sanniin irra suduu jabuuta. Suduujni sun immoo suduuja nagaa yookaan immoo kabajaa qabdu san mul'isuudhaaf jedhama. Hin kabajda akka islaamummaatti waan arge keessa hin kabajda hin jaalatta. Arkaana islaamummaa keessaayyuu tokko nabiyootaan amanuu akkanii mana keessa isaan akka jiran amanuu ergamtoota ta'uu isaanii amanuudha. Garuu karanatti yeroo dhuftu immoo suduu jabuutee isaan jidduu keenyaa fi jidduu rabbii deedeemanii yaada keenya nu ibsan jedhanii yaadanii waan gaafachuu qabnu san karaa isaaniitiin rabbii kiyya akkanaa godhe osoo hin ta'in yaa Jibriil sagalee kiyya kan waan an jedhe kan rabbii kiyya na geessi jedhanii jidduu kanarratti nama sadaffaa yookaan waan biraa bakka buusuun kun anaaf nan fudhatan. Ammallee tawbaa yeroo tawbattu
akka keenyatti nissahaa jedhama. Nissahaa ka jedhamu kan tawbaa jechuudha. Tawbaa san yeroo tawbattu waan balleessite mara qeesii yookaan nama abbaa amantiitti himata. Abbaa amantiitti himanta. Kara islaamummaa yeroo dhuftu dammoo kophaa kee boottee rabbiin kee garaa qulqulluudhaan yoo gaafatte waan maraa si dhiisa. Kan osoo jiru anka sanirra dhaabadhee waan itti turuuf hin jiru. Wanni martuu akkuma arginutti wal faallaa jira. Yaadni martuu wal faallaa waan tureef ejjennoo dhabee sanatti jire. Gara amantaa islaamaatti kan akkaatii dhuftu si taasise gaafiilee sammuu keessa ka'aa turan. Amma walumaa daalchistee argite malee yeroo sanatti gaafii mata'ee hafee gaafa as barbaacha deebisanii kaatu islaamummaa keessatti deebisa argatte. Akkana fakkaatu akkas. Hayyee rabbiin gaafa nama qajeelchuu barbaadu sababuma xiqqoodhaani. Hayyee gaafii kiyya itti aanu kan ta'u ilaalchati amantaa islaamaatiif yookiin musliimotaaf amantaafillee namoota amantaa hordofaniifillee qabdu akkam tureme? Yeroo duraanii gaa dubbachuuf nama hin jibbu nama akka namummaa isaatiitti hin jaaladha. Garuu amantaa san hin jaaladhu ture. Maaliif? Amantaa islaamummaa hin jaaladhu ture. Sababni isaallee islaamummaa jechuun akka ashabbaaritti ilaallaa ture. Qulqullina dhabuun ka ibsamu islaamummaadhaan. Sirna dhabuu namoota amantaa kan hordofanii namni qulqullina hin qabu. Akkas jedhee yaada. Wanuma xiqqooyyuu waan marayyuu islaamummaa hirkisa. Nama ajjeesaa jedha. Akkamiin namni amantaa nama ajjeesaa jedhu kan hordofa jedhee yaadaa. Sadarkaa maaliitti nama ajjeesaa waan jedhu si fakkaatame yeroo sana layyuu ilaalcha amantichaa irratti hubannoo hin qabnu gadi bu'aa waan tureef amantaa biraa keessa yeroo jirru sadarkaa maaliitti nama ajjeesaa waan jedhu sitti fakkaatame. Bakka nama amantaa islaamummaa keessa hin jirre mara ajjeesaa yoo ajjeestan jannata argattan waan jedhanii itti waan akkasii sana hubadhaa duraan. Sun sirrii akka hin taane amma hubadhee jira. Sun dogoggora guddaadha. Amantii namaa tokko islaamummaan hin dhugna. Nama ajjeessu. Sirrii man dhorka. Nu kalaallu yeroo baay'ee nama laalla. Akka akkaataa namaa san laalla. Haqlaan namaa martuu garagara. Yookaan haqlaaqa bareedaa qabaachuu danda'a. Badaa ta'uu danda'a. Sun ana ilaallata malee amantaa san hin ilaallatu. Islaamummaan akka namaatti miti. Islaamummaan adda jira bakka. Kitaaba akka kitaabni akka quraanni nu bu'ee sanitti osoo jiraan addunyaan tunu lolli takka iyyuu hin jiraata jedhee yaadu'an. Kanaafiyyuu akka namaatti osoo laaluu baannee akka rabbi kitaaba isaa nu buusee qajeelfama bakka akkatti jiraattu bar wanni martu sii kaahamee jira. Qajeelfamoota kaahaman irraa osoo deemnee osoo deemne namni takka waliin jibbu namni takka illee waliin dhabu. Lolli hin jiru iyyuu sila. Lolli hin jiraatu. Islaamummaan waan maraafiyyuu karaa si kaahee jira. Akkatti nyaattu, akkatti dhugdu, akkatti wal hortu, akkamiin nama horachuu akka qabdu maraas lafa si kaahee jira. Garuu nu jaahilummaa keenya rabbiin sodaachuu dhabuu keenya akkana nu godhe. Sun immoo islaamummaadhaan maqaa dalagaa keenyaan kan ka'e islaamummaan baduun qabu. Nullee kalaaluu qabnu namni gara islaamummaa dhufu sun ana laalee osoo hin ta'in quraanni maal jedha kitaabni kun maal jedha jedhee laalee dubbisee osoo itti dhufee wayya. An akkasitti jedha. Amma ati ilaalchi duraan ati islaamummaaf qabdu gaarii hin turre. Yaa dogoggora ta'uu kiyya amma hubadhee jira. Islaamummaa osoo hin ta'in dalagaa namaa akkaataa namaatti jibbamuu qaba. Malee islaamummaa miti. Islaamummaan qulqulluudha bakka karatti jiraattu wayina. Bishaan yeroo dhugdu akkam keessi kee si qulqullaa'aa akka deemu wayii si dhagahaman akkas islaamummaan wanti si ulfaatu wayii hin jiru. Karri martuu si kaahamee jira. Sanaaf dogoggora guddaadhaa ture jedhee yaada. Waan bal'aa nu kaaste namoonni baay'een ilaalchi isaan islaamummaa irratti qaban akkuma ati amma kaasaa turte kan garuu kee wanti adda godhu islaamummaa osoo hin ta'in namoota amanticha hordofan osoo hin taane amantichumatu cunqursaadha nama dhiibaa itti yaadda waan ta'eef dogoggora sana irratti hiikasaa waan argatte si'a. Mee akkamitti gara amantaa kanaa dhuftee amantaa kanatti dhufuudhaaf maaltu si kakaase waan jedhu kana na kaasime. Amantaa kanatti akka dhufu kana godhe an jalqaballee hiriyoonni kiyya ijoollee musliimaati gaafii na gaafatan. Gaafii waan na gaafatan saniif deebii hin qabu ture.
amantaa ortodoksii san warra kiyyarraa fudhadhee akka warri ta'u san ta'u malee maal amanaa jira eenyuun hordofaa jira eenyuuf sujuuda bu'aa eenyu kadhadhaa jira jedhee laaleen beeku ture. Islaamummaa akka dhaaltummaatiin ilaalaa ture jechuun amantaa qabanne tokko akka dhaaltummaatiin hordofaa turre jechuudha. Warra irraa dhaalee jiraachuu ture. Garuu sa'aatii ijoolleen islaamummaa keessa jirtu amma ijoolleen musliimaa yeroo laalu beekumsa hin qabdi bakka. Akkamitti isaan waan amanan kana addaan baasanii an dhaba likki isaanii wal seeni isaan eenyuun isin akkamitti isaa amantan yeroo jedhan isaan rabbii jedhamee amanaman gana gaafii natti uume. Eegasii qorachuu jalqabe. Biyyaansaa waggaa lama qorachaa ture. Waggaa lama guutuu? Waggaa lama guutuu qorataa ture. Sa'aatii isaaniitti warra kiyyallee gaafadha. Warri kiyya waan naa ibsuu hin dandeenye immoo abbootii amantaa naa fidanii barsiisaa naa qaxaranii barataa ture. Waggaa lama booda islaamummaa qabachuuf illee chaalenjii waan jiru ofitti murteessee amma alhamdulillah ji'a 4 akkas erga islaamummaa seenee alhamdulillah jechaa jira. Sodaanne dubartummaa wajjin gara amantaa kanaatti dhufuudhaaf waggaa lamaan san barumsaan ala sodaa kiyyattu na qabatee ture. Warra kiyya akkam goonaa haadha kee batalee maal gootaan mee akka haadhaa namni si ta'u hin jiru haati ta'e sirrimatti ulfaata haadha kee gattee bahuu naannawatti jiraattu namni maal naan jedhaa jira waan baay'ee jira. Kana mara chaalenjiiwwan kanneen sammuudhaan qophaa'uudhaaf waggaa lama turee jira. Waan sanniin irraa murteessuuf sirrimatti ture. Eegasii kun osoo duuti dhuftee kaafira taatee duute taana maalitti seena? Waan as jalaa kana nu martuu hin beekne. Eenyuun rabbii keeti? Nabiyyi kam hordofaa turte? Eenyuun nabiyyiin kee? Kitaabni kee kami osoo jedhame ani hin beeku jedhama. Bakka hin murteessee ofirratti. Osoo ulfaatu garuu haadha abbaa kiyyaan kanaa caalu rabbiin tokkicha kana uumedha. Haadha kiyyaallee ka uume isa. Ka aanallee na uume isa. Ka borullee na jiraachisu rabbiin tokkicha qofa. Namni biraa namni takka na jiraachisu. Waan murteessuu qabuuf sa'aatii kanarratti ofirra murteessa. Gara islaamummaas dhufe. Maashaallah. Mee adeemsa islaamummaatti dhufuuf jiru san jechuun waggaa lama guutuu qo'annaa irra turte yookiin ammoo amantaa kana dubbisaa turte wal dorgomsiisaa turte kamtu sirrii miti kanneen keessatti illee waan argitee nu kaasaa turte haala kamiin gara shahaadaa qabachuutti dhufte harka eenyurraa shahaadaa qabatte waan jedhu kana osoo nu kaastee. Jalqaba irratti warraan waan gaggaafataa tureef mucattiin tun karam deemaa jirti kan jedhu guyyaa maraa warraan walitti bu'aa ture. Waggaan lamaan sanneen gaafiiwwan an kaasu kan ka'e akkamitti akkana gaafattaa qorachuu maaliif barbaachise kan jedhuun iyyuu warraan sirrima wal bu'aa turre. Meegasii booda karaa islaamummaa dhufuu kiyya dura manaa bahee warri na soqaa turanii erga manaa bahee booda xiqqoo hin ture haala laaluudhaaf warri sirrima na soqanii haati hin dhukkubsattee waan jechuu diddee nan dandeessisne gara manaa deebi'ee hin dubbiseen. Amma islaamummaa furanne wata kana? Islaamummaa fudhanne iyyuu ji'a ramadaanaa seenuu isaatiin dura ji'a jiru san ji'a 7ffaa akkas kan manaa bahe immoo ji'a 6ffaa 27 akkasitti manaa bahe. Eegasii haadha tiyyammaa manaa baatee maal dhabdee duniyaan hin jirti maal dhabdee naan jette itti hime. Isaan maal sirratti arganiiti mee akkasii shakkan jechuun islaamummaatti seenuu eddi jedhanii wanti akka islaamummaatti akkatti seenaaf too itti mul'isu maaltu jira too yeroo san mana keessa? Jalqaba gaafii gaggaafataa ture. Gaafiin an kaasullee islaamummaan akkana jedhaami amantaan kun akkana jedhaami jedhee gaafataa ture. Mana bahu kiyya dura immoo kitaaba salaataa kan ibsu kan amaariffaan hiikamee jira. Kitaaba san fuudhee manaan galee eegasii haatti yan arganii sirri manna aaranii edaa gaafii gaafachuudhaan ala haga salaata qorachuutti geettee jirtaa ka jedhu walitti sirrima walitti buune erga sirri walitti buune booda manaa bahee guyyaa 2-3 booda sirrima dhukkubsattee bakka nan deensisnee gara manaa deebi'ee yoo kana hayyamtanii
an akka barbaade haa qoradhu natti hin dubbatinaa haa hin qoradha waan jiru mara waan badaa akka hin firne hin beekaa jedhee hayyee bakka deebi'i naan jedhan hin deebi'e erga deebi'ee booda osoma mana jiru mu'eeman ka jedhamu ka dubartoota qofa ka qaraasan jira achi dhaqee ustaaza tokko jira ka duraan illee gaafii tokko gaafataa tureeni ustaaz Jaabir jedhama isaan bira dhaqee shahaadaa qabachuu barbaada jedhee guyyaa jummaa ture shahaadaa na qabsiisanii hiriyyaa tiyya takka jira ishii waliin jummaa waliin deemne achitti akkaataa uduu godhu na mul'iste waliin salaata hin beeku ittuma hidhadhee callisee salaatee hin galee bakka gallaan akka waan wayii narraa bu'ee wayii hirriba ajaa'iba wayii rafee hirrafee guyyaa san bakka sa'aatii shaayii akkasirra ka'e sa'aatii jummaarraa kan ka'e karaa fi jechuudha. Egasii hin ka'ee ofirraa ima callisee taa'e waan godhuun beeku ima callisee taa'e gaafa qidaamee borumtaa ijoollee bira dhaqee ijoollee duraan beeku bar shahaadaa qabadhee maal gochuu akka qabu gan hin beeku jedheen. Erga shahaadaa qabattee irraa bar itti gaafatamtaa salaata naan jedhan. Egasii salaata kana irraa hin beeku akkasitti jechoota achi keessa jechuu qabu sanneen hin beeku. Hin gaafadheen ijoollee gaafachuu qabu bilbilee gaafadhee silkiidhaan natti himan. Beerii waraqaa qabadhee hin barreeffadhe. Waan mara Allahu Akbar ka jedhu irraa jalqabee haga tashuudaa dhuma hin barreeffadhe. Taa'ee bakka qidaamee masaan qabachuu jalqabe. Haga danda'u. Keessatti qabattee hafuudha. Faatihaa duraanillee osoo islaamummaa keessan seeniin dur yeroo maskiidaa qara'an kan dhageeffataa naa qabame. Duraan beeka islaamummaa keessa sun seeniin. Egasii qul wallahu ahad san takkatti hin qabadhe. Suuraa kilaasiin jechuudha. Achiin booda kana ulfaatee ture tashuuda dhumaa isa san na axxayyaata haga wayii qabadhe kana ulfaatee immoo barreeffadhe waraqaa of fuuldura kaahee viidiyoo waliin of fuuldura kaahee yuutuub irraa akkasi salaatu jalqabe. Masallaaltee akka ajajachirraa san ongoodha. Banee jechuudha. Yuutuubiin banaa tokkoffaarraa yeroo jalqabu duuka akkuma imaamni na salaachisaa jiru duuka salaatu jalqabe. Guyyaa sadii akkasii salaat guyyaa afuraffaa maraa qabadhe. Martuu naa qabatan silkii malee ofiin salaatu jalqabe. Ji'a tokkoof osoo warri akkasitti natti hin beekin dubbisaa jirtii gana qorataa jirtii hin jijjiirree jechaa jiranii isaan sa'aatii sanii. Ammallee hin dubbanne garuu manuma isaanii jira. Manuma isaanii osuma jiru ji'a tokko haga Ramadaan isee achi ture. Achi keessatti immoo chaalenjoonni baay'ee jira. Ji'a tokkoof dhokadhee salaata. Sa'aatii zuhrii san yookaan misaa dhiyeessu jira. Zuhrii si jala deemaa sa'aatiin. Bakka walirratti salaatuun sirriima nama ulfaata mana warra waliin taatee osoo warri hin beekin salaatuun. Magriibiin immoo akkamitti akkas jalaa deemuun beekamu. Magriibii of ishaayii walirra salaata yookaan dhokadhee faa barrii jala maxxanee faa salaata. Barri qollafee salaata yeroo jirtu yookaan warri siyaama akkam jettee salaata dhiistee awwaatta. Sirriima ulfaata. Sun chaalenjii ture mana keessa taa'atee. Nyaatarrattillee chaalenjii guddaa jira. Waan dhugaatii alkoolii irraa bilisa taata. Islaamummaatti yeroo seentu waan akkasii kun hin jiru. Waan normaala ta'e wayii achi bitteetti as biratti dhabu waan hin taanedha. Kanneen yeroo ayyaanaallee walii bu'u jira. Nyaatarratti waan akka foonii nyaachuun nyaadhu yeroo jettu warri maaliif hin nyaanne? Waan duraan nyaattu kan akkamitti hin nyaanne sin jedhan. Gaafiilee jedhu kaasuun. Sa'aatii sanitti ittiin himni kaa. Anillee dubbisaa jira qorataa jira jedhee malee islaamummaa seenuu kiyya ittiin himne. Osoon seeniin dubbisuu kiyyaaniyyuu hagas kanatti haaran. Yoo beekan immoo hagamta akka ta'anii ka jedhu san sa'aatii saniif murteessuun ulfaatee ture itti himuudhaaf. Achiin booda Ramadaanni erga seenee booda ka kiristaanaallee sooma faasikaa ture ji'a lamaaf walirra oole. Soomni sun immoo akka namni barbaadessanitti sooma. Akka islaamummaatti
obboroo kaatee obboroo irraa ka'ee haga magriib azaananitti soomama. Namni martu akkasii sooma. As biratti immoo namni haga danda'e sooma. Haga sa'aatii 6 namni sooma jedhe hin danda'a. Haga 9 ka kiristaanaa keessa jechuudha. Namni haga sa'aatii 9 yoo jedhe immoo haga 9 soomuu danda'a. Nu biratti immoo namni martu sa'aatii 6tti sooma. Sa'aatiin isaa san kun nyaaddu jedhamta. Nyaaddu jechuudhaaf akkami? Ulfaata. Sirrima ulfaata. Osoo manni barumsaa hin jiraatin mana barumsaa dhaqa jedhee mana barumsaa oolaayyu. Obboroo ka'uudhaaf kaatee halkan sanii nyaata fudhattee nyaachuuf Maal jalaguuf qaasita? akkami kaatee deemtee nyaattaa? Guyyaa 4 akkas bishaaniif yookaan muuzii fa'aa firii lamaan fa'aa fudhadhee galii fa'aa akkas bishaaniif teemraan obboroo ka'aa ture. Gaafa ramadaana guyyaa 4ffaa haadha kiyyaan sirrii walitti buune bakka. Maal irratti saawwama kana moo? Sabuma amantii irratti. Guyyaa tokko osuma an salaataa jiru na dhufanii aniyyuu rifannaa kiyya keessa salaata keessa jiraachuu mara dagadhee qaxxi jedhidha. Egas edaa salaatayyuu salaatu jirta ka jedhu irratti sirrima wal dhabni sa'aatii shaayii san irratti halkanii mana badee bahee bakka sirrima wal lollee jechuudha. Karatti deemuun qabu ture sa'aatii san irratti. Ijoollee ma beeku suuqii dhaqee waliin akkana warraan wal loliitii na bulchaa jedhee bira dhaqee bule torbee takkaaf haga mana kiraa argadhee wantoota tokko sirreessuutti mucattii Firdoos jedhamti ishii bira ture. Achiin booda ijoollee kilaasii waliin baradhu haala keessa jiru hin beekanii waan na qarqaaru qabanii na qarqaaranii mana kiraa soqadhee waan sirraa'uu qabu martu namni waan qaburraa uummata akka harka isaanii natti hin gabaabsine namni martu waan qaburraa naa kennaa ture. Achiin booda warratti illee bakka islaamummaa qabachuu kiyya sirriitti jala saraaritti hime. Erga manaa bahee booda mee maaluma dhabdee maaluma si goone yeroo naan jedhe an islaamummaa filadhee deemee jira. Yoo islaamummaa waliin na fudhatta hin deebi'aa gara keessanii gara manaatti. Jedheen akkasumatti biraa gatee bahee haga ammaa jiraachis jira. Akka dubbii keetirraa yookiin haasaa keetirraa hubadhutti bu'aa baay'ee dabarsiteerta. Keessaafuu maatii wajjin akkasitti dhokatanii. Amma immoo gaafii duubatti akkasii deebisa. Mee gaafa shaahadaa qabu si qabsiisan miirri gaafa san ture akkamii? Gaafa shaahadaa qabattu miirri nama dhagahamu jira. Even nama shaahadaa qabatu miti. Nama yeroo ati shaahadaa qabatu si bira tureyyuu miira wayiitu itti dhagahama. Si keessa miirri yeroo shaahadaa qabattu jiru akkamii? Sodaadhee ture akka wayii sirriima sodaadheeyyu. Egaa shaahadaa qabadhee booda ima callise. Saatti jedhe gaaddinyaan kana bira jirtu na hammatti na dhungatti. Garuu an ima callise. Jechuun sa'aatii sanarraa badiin kee martuu naa qaamaa kan jedhu san waan beekuuf waanuma takka haasa'uyyuu hin barbaanne. Gammachuu keessaa numa callise. Ima callise kara maskiidaa yeroo deemnee jummaa salaatu jedhu ijoolleen na beektu fa'aa yeroo na argitu rifatanii dhufanii namni martuu na hammataa na dhungata. Aniyyuu rifadhe maal ta'aniiti gara jedhee በጣም ገመድ በቃ ሰዓት isaaniirraa badiin kee haqamuu isaa yeroo beektuyyuu akka badii takka sirratti hin jirre yeroo beektu sa'aatii isaaniirraa jalqabee waan haasa'uyyuu ima xatti jedhe. Ima calliste waan haasa'u suniyyuu waa badii ta'aa jedhee gaafii na uume ima xatti jedhee callise. Eegasii booda keessa yeroo turufaa gana gammachuun mi'aan islaamummaa yeroo beekaa deemu gammachuun kiyyayyuu erga soomu jalqabe erga salaatuu jalqabe edaa islaamummaan akkana kan jedhudhaan gammachuun kiyya erga islaamummaa keessa seenee booda argee. Islaamummaa egaa argee booda gammachuu sanii daran argee. Ka gaafa sanii rifannaa ture. Maashaallah akkasuma namoota baay'ee irratti miira kana waan hin arguuf akka kaastuu barbaade. Mee gaafii kana gaafii addaati. Tarii mudannoon bakka kana qabdu maal akka ta'e beekuu baadhullee adeemsa jijjiirraa amantaa gara amantaa biraarraa gara amantaa islaamummaatti dhuftuu kana keessatti mudannoon addaa na mudateera jettu jira.
Mudannoon hin dhabamu. Alhamdulillah akka namaatti illee cinqamee rikkadheen beeku. Rabbi waan maraa naa laaffisee ture. Garuu achi keessaa wantoonni tokko tokko hin dhabamanii. Erga ammanaa bahee ramadaanuma keessa haadha keessirri madhukkuba jecha takka qaalii dhumaa ishii dhageeffadhu akka hin gaabbine naan jedhan. Bakka akka waan du'aa jirtu fa'aa natti himaniiru. Egas gara manaa hin dhaqee sa'aatii an gara manaa dhaqee sanitti qeesii godhanii nama warra firaa godhanii na eeganii. Egas qeesiin mee maaluma dhabdee haadhatee tana gattee deemtee naan jedhe. An homaan dhabnee waan gaafii natti ta'e isin gaafataa ture hin beektanii garuu deebisin irraa dhabee jedhe. Akkamitti dhabdaa? Islaamummattu deebisii kenna. Ortodoksiin deebisii dhabdee achi ka deemte mee maaluma argatte? Birri sii kennan isin jedhamu waan argatte wayitu jiramoo mee maaliif deemte naan jedhan. Hin gaafadheen deebisee gaafuma duraan gaafataa baheessan. Isaan warri firaallee sammuu ishii normaalaan nutti fakkaatu. Waan wayiitti godhamee yoo ta'e malee sammuu qulqulluudhaan miti jedhanii yaadanii. Egas qeesiin illee nama jaalatteeti. Nama dhiiraattu watti godhee dhiira duka deemte jedhee. Akka nama wanni inni beeku jirutti kalatti maasii dura dhaabbatee deebii kana deebisaa ture. Bakka sihrii irra dalagame sihrii kabbaadii wayiitu irra dalagamee jira. Nama dhiiraattutti dalagee nama san duuka deemte of hin beektu ammayyuu waan haasoftu irraayyuu of hin beektu jedhee. Bakka warri illee hin amani. Ijoolleen gwaaddanyoonni kiyya duraan illee waan musliima ta'aniif dhugumaan waan wayiitti godhamee jira jedhanii amanan ture. Egas anattu keessaa baasaa waan sihrii irra dalagame kan anattu keessaa baasa jedhee bishaan daaraa keessa naqee feestaala waa gudufee waan akkasii kana fidee dhufee. Egas akka dirqamatti akka feestaala sanillee qabadhu akka bishaan sanillee tuqu na gochuu deemanii hin dideeni. Egas abbaa kiyyaan qabadhu jedhanii inni hin qabate kinoo ka abbaan kee qabate ati maal ta'a jettee yaaddeen jedhe. Ka anaaf dalagamee wayii yoo jiraate yoo jedhee an sodaa wayii keessa ture. Egas lafa kaahaa xarbeezama irratti naa kaahaa achirraan fuudhaa jedheen. Isaan achirra yeroo kaahan bismillaahi jedhee qul a'uuzu birabbii falaqiin irra qara'e yeroo sadii irra qara'e waan san fuudhee feestaala xiqqishuu gudufamte wayiidha. Bishaan san keessa buusinaan jedhan. Bishaan san keessa yeroo buusu akka ibiddaa taatee gubatte wanni sun. Hin gubatte egas illee fuudhee qabadhu naan jedhan fuudhee hin qabadheef akka inni yaadee isaaniitti illee uummata akka waan aannan irra dalagamee jiru qaama fayyaatiin akkuma jalqaba dhufee isaanii ture. Egas maal ta'eeree jedhee gaafadheen waan an ta'ee jira yookaan hin gaggabne yookaan hin iyyin sihiriidha jettee jechuudhaaf mee maalumattu si keesse jedhee. Sila akkas ta'e wanti waayidii mul'achuun isaa waan hin oolle. Akkas ture hin gaafadheen. Egas warra guutuu gabbaasee kophaan ateechisee an haadha kee kanattu boo'ichaa fi iyya ishii kanattu garaana nyaatee kanaafiyyuu ammallee ta'u karaa amantaa kanatti deebi'i waan si barbaachisu guutuu warri kee akkasii godhuun beekna deebi'i anka kana marayyuu na gochisiise isaantu garaana nyaatee naan jedhee. Jechuun wanni kun akka fakkii isaanuma sossobuuf yookiin ammoo tasgabbeessuuf immoo naan galle atiyyuu amma fakkeenyaaf akkanatti himtutti wanni kun akkasiif dawaa ta'utti gama isaaniitiin garuu ammoo ati amantaa islaamaa keessa waan jirtuuf wanti isaan godhan kun maal ta'uu danda'a laata waan yookaan gara sinne deebisu ta'in laata jettee hin sodaanne xiqqoof keessatti. Sodaan irratti hin jiru. Jalqaba rifadhee jira waan godhamaa jiru sun sirrii mana rifachiisi. Egas booda ግን waan rabbi irraa dhufee mara hin jaaladha. Waan bismillah jedhee maqaa isaatiin qul a'uuzu birabbii falaqiin jechuun sihrii miti waan fedhe osoo sirra dalagamaa jiraate cabsee seenuu akka hin dandeenye hin beeka. Quraana rabbii waan caalu dammoo hin jira jedhee yaadu. Itti qara'ee jira. Waan fedhan illee osoo fidan rabbiin tokkicha malee dalagaan isaan fedhan osoo godhaa turan narratti hin dhufa jedheeyyuu yaada kiyya keessa hin jiru ture. Sa'aatii sanitti konfidensii guutuudhaan waan san godhaa ture. Kanaafuu rabbiin tokkicha aan isaa jedhee manaa bahee waliin rakkataa jiru yoomuu nan dhiisu jedhee yaada. Yoomullee dandeettiin ka isaati waan maraa gochuu ka isaati
yoo inni fedhe malee fedhii isaatiin mala namni tokko sihiri miti waan fedhe osoo godhaa jiraate narratti hin dalaga jedhee inumayyuu hin yaadu waan san tureef bismillah jedhee qulaa'us birabbii falaqee qara'ee hin kaase wanni ana irratti uumame illee hin jiru sa'aatii saniin inni dhugumaanuu sihirillee dalagame jedhee haa yaadu I don't know akkasitti narratti illee dalagee gara isaanitti na deebisullee yaadee yoo jiraate akkasitti hin beeku garuu wanni narra uumame hin turre dalagaa isaa saniin illee namichoon sun saalfatee deebi'eeyyuu mana sana akka hin dhufneetti natti himamee Homaa jijjiiraman finni akka nama dhibamee yookaan akka nama wasitti godhamee waan ta'eef amma immoo yeroo ati nagaa taatee argu maatii dura dhaabbatee aanattu yaala jedhee saniifuu hiikkaaffaataa ulfaataadha. Miirachi keessa jiru. Achi booda ittiin deebineeyyuu anillee wanna ta'een jiru guyyaa sana akkasitti taree kun akka mudannootti yookaan akka saaleenjii guyyaa saniitti kana ture. Mashallah mudannoo keetirra waa baay'ee baranna jennee yaanna. Sababni isaallee namoonni baay'een islaamummaatti kallattii kanaan waan dhufamu itti fakkaatu baay'eetu jiru. Sababni isaallee islaamummaan akka amantaa dirqisiisa, akka amantaa sodaadhaan itti seenamu yookiin ammoo wanni wayii keessa jirutti ilaala. Garuu ammoo dhugaan jirtu. Namni kamuu fedhee fi jaalatee amantaan kun amantaa dhugaa ta'uu isaa argee akka qabatudha. Kana namni kamiyyuu waan hubachuu qabu jedhee yaada. Mee kanatti aansee gaafii kana si haa kaasu. Gaafiin kun akka naakaasteettillee yookiin ammoo akka seenaa keetirraa dhagaattillee islaamummaa kanaaf jettee wareegama guddaa kafaltee jirta. Akkasuma ammoo maatii kan kee jaallattullee adda baatee jirta. Seenaa kee yeroo naa himtutti manaafillee maatii keessatti intala takkitti yookiin ammoo ilmoo isaan qaban takkitti ta'uu kan kee naakaasteerta. Maatii keellee sababa diinii kanaa dhabdeerta. Dararaan baay'eellee sirra ga'eera. Kana hundarra asoo islaamummaa sitti hafee hoo? Dararaan kun hundi sirra ga'uurra. Islaamummaan natti hin naafu. Waan haadhaa si caalu hin jiru. Haadha abbaa wanna si caalu hin jiru. Haati waa nyaachuu diddee turte, waa dhuguu diddee turte, of gattee turte. Garuu sammara rayyuu kanaa caalu rabbiin tokkicha jedhee deebi. Borullee osoo du'e osoo waallee ta'e isa fuuldura dhaabadha. Namni tokko immoo qabrii kana keessatti namni tokko qixaata achi keessaa sana namni tokko naan gaafatama. Gaafii achi keessaa namni takka naan gaafatama. Nu martinuu badii keenyaan gaafatama. Yeroo achi keessa gaafatamtu rabbiin kee beeku dhaabuun kee maal jechuudha? Kitaabni ati hordofaa turte sun kam yeroo jettu an hin beeku jechuun anaaf kan sirri manna ulfaata. Kilaasii keessatti iyyuu gaafatamte gaafii barsiisaan si gaafate wayii hin beeku barsiisaa jettee yeroo deebistu ofitti gaddi taami kamitti osoo hin beekinaafi. Waan gaafatame kan akkamitti hin deebisne jetta. Ammoo namnummaan naan jedhaa hin jettaa. Amma immoo waan rabbiin kee sii kaa'e san osoma beektu dhaabuun kee maal angin dhaabuun barbaadu. Alhamdulillah rabbi waan maraan alaafisee gara islaamummaa dhufee jira. As biratti waan haadha naa caalu hin jiru. Haadha tiyyaallee dhiisee haadha tiyya dhabee abbaa kiyya dhabee dhufe. Duniyaa miti. Duniyaa warra biraallee hima jira. Garuu yoo ati bor karatti deemtu san bar kaasirraa kan osoo hin ta'e akkiraa kee kan dhumni kee yoon bareedin gubaatiinsa asirratti illee gubattee achitti illee gubattee hin dandeettaa hin dandeettu. Biyyaansa asirratti waan dhabdee ግን fuuldura kee bareechisuu qabda. Rabbiillee dhuma keenya akka nu bareechisu san hawwa. Inshallah rabbi kaatima keenya mara haa tolchu jenna. Mee gaafii kana asumaan ansee si kaasa. Hariiroon amma sadarkaa amma irra jirtu irratti maatii waliin qabdu maal fakkaatame? Alhamdulillah amra homaan jedhu. Warraanillee wal lolu wal dhabnus walitti qaaqnus haadha abbaa sirrima ulfaata. Rifannaan haati yeroo takka rifattee saniyyuu yoomuu deebistu osoo baattee miti waan feete gooteef haadha abbaa keetii yoomiyyuu ta'u bakka bu'u wanni si bu'u hin jiru. Kanaafiyyuu osoo lolleessu walitti qaaqnes bira dhaqee gaafachuu kiyyaan dhiisa. Ima ziyaaraa ni jirtaa jechuudha? Ima gaafadhaan yeroo tokko illee sossobeellee ta'u bira bulee tattabachiisee akkasii wal biraa dhufna. Alhamdulillah hin gaafadhaan deddeema. Haadha abbaa kiyya hin dhiisne isaanillee nan dhiisne jibba kiyya hin qabani ana malee nama hin qabani
garuu islaamummaa seenuu kiyyaatti sirrima naggadanii akkasitti illee ta'u wal gaafan wal dhiis isaanii naa dabalan aanleen dabalaaf bira dhaqa wal dubbisna alhamdulillah waan jen Mashallah mi asuma carraas yaa kennuti yeroo haasawtu baay'ee waa'ee dhakee kaasaa jirta nama hunduma birallee ammoo jaalalli haadha eenyuma akka nu caalu beekamaadha ilma namaa keessatti namni sin tuffan sin jibbin sin ifanni haadhuma waan ta'eef haadha keetiin dhaamsa wayii akka islaamummaa keessa jirtutti illee akka dur keessa turteetti illee jaalala isaanii qabdu wayii carraas yaa kennuti ibsadhu. ummati yaan mayi nama kajedun mayi an namalli jaaladhee miti si jibbeellee miti garuu islaamummaan dhugaadha jiraame akka ollaan keenya nu jibbee waan nu godhee san osoo hin ta'in kan warreeffame adda an dhiiraafillee jedhee sin dhiisnee gaas xiqqoollee ta'u haqa islaamummaa keessa jiru kan osoo naa beekti an ishii jibbee akka hin taane nama duukallee deemee akka hin taane islaamummaan dhugaa ta'ee qofaaf akka deeme akka naa beektu barbaada na akka jaaladhuun akka naa beektu barbaada inshallah yoo rabbi jedhee ishiillee naa dhufte alhamdulillah sirrima gammada na beekaa si jaaladhaa garuu islaamummaan immoo daran si caala filadhaan jedha garuu si jibbee miti ima si jaaladha kana jedhaan. Mashallah dhagaa jiran yookiin ammoo argaa jiran jedhee yaada isaanillee rabbi hidayaa haa kennuu fi jenna atilleen akka ilmumaatti anilleen akka ilmumaatti ani islaamummaatu obboleewwan nu godha gaafa shahaadaa qabattu raata obboleettii tiyya sababuma san isaanillee ana haadha ta'u haqa haadhummaan irraa qabaniif rabbi hidayaa akka isaanii kennu du'aa goonaaf inshaallah bakkuma jirrutti namoota amantaa bira keessa hunda mi'a islaamummaa keessatti nu arganii kana akka argataniif bakkuma jirru teennee islaamni hundi du'aa goonaaf inshaallah rabbi hidayaa isaanii haa kennu sillee ammoo akkanumatti irra jabeessee nama amantaa kana galmaan gahu si haa godhu jedha gaafa hafanitti haa ceenuti mee islaamummaatti dhufu keetiin maal argattee laata silayyuu wanti islaamummaaf dhabde gumaatama laakkahamee dhumu dhuguma immoo seenaa asaabota duraanii yoo laallu waan dhabnee qabnu garuu amma irratti akka nama amma jiru tokkotti ammoo waan baay'ee dhabneerra ati ammoo waan kana hunda dhabdee islaamummaa keessatti maal argatte mee? Alhamdulillah alhamdulillah an islaamummaa argachuun kiyyayyuu waan guddaadha an duraan badii meeqa keessa ture waan meeqa keessa ture waan sammara akka of laalu na godhe islaamummaa jechuun waan guddaadha akka itti jiraannu wanni martu lafa nu kaa'amee jira yeroo namatti dubbattu arrabni kee hagam takka of laalu akka qabdu lafa si kaa'amee jira an duraan namaan walloluun homa takka natti fakkaatu osoo karaarra deemaa jiru namni na tuqe taanaan nama san dhahu malee yoon tarin akka wayii qarna jedha akka nama guddaa wayii osoo hojjetii nafee akkasin na dhaga'ama amma garuu islaamummaa keessa yeroo erga seenee booda namni martu haqa akkasirraa qabu hin hubadhe an dhaheeni namichuun sun dhahaan an dhahee sun haga namni sun dhiifama naa godhutti hayti akkasirraa kafalama hayti sun akkanarra jirtu naa gal waan dubbadhuufiyyuu haga danda'e of qaba namaanii wallolu dhabuun jechuun bar waan meeqa dhabda nama walloluudhaan kanniin amala kee sirreessuudhaaf iyyuu islaamummaan tokkoffaadha amala badaa qabaayyuu duraan homa takka nama dhaga'u ture garuu amma irratti hayti haadha abbaa maal akka ta'e haqi ollaa haqi hiriyyoota keetii waan maraafiyyuu haqa qaban haqa san guutuudhaaf immoo tokkoffaa of sirreessita uffannaarraa akkaataa itti dubbattu akkaataa itti nyaattu akkaataa itti deemtu waan maraa sirreessita kanaafuu waan guddaa argadhee jira islaamummaa keessatti amala sirreessuudhaan jetti uffannaan aan duraan uffadhu yookaan qunxaa godhadhaa yookaan qullaarraa homa takka xiqqooma jira amma garuu namni akkana uffattee yeroo deemtu dhiira kamtuu dufratti qabaatee dhufee si tuqa namni sitti dubbatu hin jiru kabajaadha kabajaa si kenna kabajaa argatta islaamummaan si kabasiisa
yeroo baay'ee hijaaba godhachuun akka waan dirqaa wayii dirqiidhaan itti godhanii wayii fakkaata. Hijaabni garuu bareedum nu dhoksa. Dubartiin takkamee yoo fuulatti mul'isiin yoo of qabdi eenyumatti itti dubbata karaa gubbaa namni takka ittiin dubbatu. Kaabbaa godhachuun yeroo hagana uffattee deemtuu fi hijaaba akka fuulaa godhattee yeroo deemtu iyyuu garaagarummaa qaba sirrimatti. Namni kabajaan si dabalaa deema. Namni illee difratiidhaan dhufee waan wayii si dubbachuudhaaf hin argatu. Uffata uffattee gubbaan kabajaa uffattee. Chaansiin ati namaan wal loltu iyyuu hin jiru. Ka tokkoffaa namaan kan wal dhabaa ture. Uffannaa akka argetti waan uffadhuuf dhiirri immoo hin beekama. Fedhii qaba. Fedhii isaaniif si tuquun isaan oolu. Gaafsa namaan wal dhabda. Gaafa akkana uffattu gan namni karaa irra jirullee maalii kee argee maalii keetiin harkifamee si tuqa namni si tuqu hin jiru. Na islaamummaan dubartiidhaaf kabajaa kennee jira. Kabajaa guddaa. Kabajaa san immoo argadhee jira. Durba ta'uu keetiyyuu si deebi'a. Uffata dhiirri godhattee yeroo baatu fi akka durbaatti yeroo jiraattu. Kabajaa guddaadha. Islaamummaa jechuun morma gaccabsanii xuraahanii deemuu miti. Adaba godhattee adabni sun immoo afaaniin ta'a, uffannaadhaan ta'a, akkaataa ati jirtuun ta'a. Jiruuf jireenya keessatti jiruma kee san sirreessuu bareechisuudha. Malee of dhabuu miti. Yookaan gad jedhanii xuraahanii jiraachuu miti. Gajjachuu jechuun obsa qabaachuudha. Aarii kee akkamitti akka kontirool gootu. Waan marayyuu akkaataatti jiraattu islaamummaa keessa hin jiru. Saniifiyyuu an kabajaa guddaa irraa argadhee jira. Waan guddaa argadhee jira. Akkana jedhee ibsuudhaaf ibseen fixu waan irraa argadhee san. Islaamummaa jechuun waan bal'aa waan guddaa wayidha. Akka itti jiraattu bakka namni akka itti jiraatu dhabee akkanatti dhamaa jira jedhee yaada. Akka itti jiraatu osoo beeke akka amma jiru kanatti hin dhamaanu. Waan marti lafa nu kaa'amee jira jedhee yaada. Osoo itti bullee namni itti bule akkas. Maashaallah islaamummaa dhufu keetiin kabaja uffataa keessa jiru. Uffata uffachuun kan kee kabaja akkasii laatu akkasuma immoo akkaataa adeemsa jiru jireenya irratti. Wanti hundaafuu ulaagaa akka guuttatu wantoota kanneen nu kaasteertaa ulfadhu waan guddaa sirraa barataa jirra namoonni baay'eellee waan guddaa sirraa barataa jiru jedhee abdadha. Mee namoonni baay'ee yaadota ka'an irraallee hin agarraa islaamummaa kana asoo barbaadanii sababa riskii yookiin immoo chaalenjas keessa jiru fudhachuu yookiin immoo gara natti dhufe eessa maal waan jedhu sanii islaamummaa kana sodaatu yookiin immoo gara islaamummaa kanatti dhufuu dhabu mee akka nama amantaa kana dhufee waan baay'ee dabarsee as gahee tokkotti namoota sodaa chaalenjiitiif islaamummaa dhaban kana maal jettaa? Sarraasii kee. Islaamummaan chaalenjii hin qabu. Islaamummaan waan salphaa wayiidha bakka jiraachuudhaaf wanta si ulfaatu hin jiru. Chaalenjii keessatti ta'u jiruun yeroo mara chaalenjiidha. Chaalenjii malee jiraachuu hin dandeettu. Haadha abbaa biraa bahuun chaalenjii ta'uu danda'a. Garuu rabbiin tokkicha jettee haga manaa baate haga waa taate rabbiillee yoomuu sin dhiisu. Nama isaaf kara isaa jedhee dhufe yoomuu hin dhiisu yoomuu hin gatu. Rabbiillee si laaffisa waan mara. Nama sodaa namni maal naan jedhaa akkas ta'a. Bar akka isaan jedhan isaanitti illee yoo taate jecha namaa haasaa nama jalaan baatu yoomuu hin baatu. Akka namaatti jiraachuu immoo hin ta'uu hin dandeettu. Rabbiin si uume san irratti shirkii dalagu jechuun sirma ulfaata. San osoo beektu immoo irratti shirkii dalagaa namni maal naan jedhaadhaaf. Uummata akka waan jalaan baane wayii irratti akkam goota. Waan maraa garuu osoo dubbisan tokkoffaa dubbisaa jedha. Akka namni jedhetti osoo hin ta'in waan quraanni dubbatu. Waan jedhu dubbisaa laalaa jedha. Lammaffaa immoo yeroo ofii keessaniif kenna. Waan kana yoo godhi maal argadha? Waan kana yoo godhi maal dhaba ka jedhu lafa kaahanii ilaalan. Islaamummaatti gaafa seenan eeti dhugaadha haadha abbaa kee dhabda ta'a. Qarshii duraan qabdu yookaan namni ati beektu sunni hin dhabda. Gaafa duuteellee namni si ilaalu hin jiru. Garuu waan har'aa kanaaf jedhanii waan borii isaanii osoo dhabuu baatan waan akiraa irratti
waan itti gaafataman gaafa qabrii seenan gaafiiwwan gaafatamaniif deebii qabaatanii osoo deeman waan keeriidhaan osoo oolan jedheetti hima sodaa tokko malee beekumsaan osoo dhuftan osoo waan wayii gaafattanii beektanii dhuftan jedheeni karaa yaamanii. Maashaallah waamicha guddaa nu goote namoonni baay'een amantaa kana chaalenjii sodaa waan garaagaraa sodaa gara amantaa kanaan dhufuu dhaban garuu ammoo islaamummaa keessa wanti nama sodachiisu akka hin jirree fi eenyummaan illee fedhee rabbi si waafaqnaaniin gara na dhufu akka dandeettudha kan dhagaa jiru keessummaa keenya irraa hayyeemee islaam barnoota amantaa maalirraan jirta? Barnoota amantaa madrasaa seenii qara'aan jiru garuu duraaniyyuu karana yeroo dhufu yuutuubii ta'ee appilikeeshiniiwwan fayyadama bisaa tureeti. Ammallee namarraan eegu haga danda'een silkimarraan of barsiisu jira yuutuubii irratti onlaayiniidhaan jechuudha. Direct sheekni ta'anii naqaraasuu baatanillee onlaayinii fi appilikeeshiniiwwaniin haalifas ta'e suuraawwan nasa salphatan namni yeroo nama argan namni irra naa baha yookaan immoo appilikeeshiniiwwan irra naa baha akkasitti. Wanta madrasatti atiin dhufne si godhe maali laata? Jechuun yeroo dhabuu maal waan jedhu kaname? Barumsa kana akkam baranni kana godhe yookaan madrasaa seenii akkam baranni kana godhe an barumsa irra ture barumsa kaamantaa osoo hin ta'in kama kaan irra ture kama idilee irra ture sa'aatiin an kara islaamummaa dhufe kanarratti immoo qormaata ture riisarchii ture barana waan eebbifamaa waan ta'eef waan baay'ee walirratti oole saniif yeroo argadhe sa'aatii barumsaa kiyyaa fi sa'aatiin qaraatii walirra oole. Kanaafuu kaan immoo waggaa baay'ee irra ifaajee jira takka fixee karaa amantaa immoo qalbii tokkoon seenuuf jedhe karaa ittiin dhufne haga danda'uun immoo appilikeeshinootaan barataa jira. Akkas jira. Maashaallah karra jirtullee gaariidha akkanumatti illee akka itti fuftu abdii rabbi irraa qabna. Akkasuma ammoo gara fuulduraatti yeroo kan kee arreenji goote karaan akka deebitullee abdii irraa qabna. Rabbi immoo waan nama dubbateetti hojjetuun hundaa godhu jenna. Yaada barnoota irraa yookiin immoo barnoota idilee irra jiraachuu kee akkasuma ammoo qophii eebbaatiif riisarchiiwwan garaagaraa qormaata irra turuu keenya akkasitee jirta. Kanaan wal qabatee dipaartimentii kan barataa akka jirtu maal waan eebbaan wal qabatee kenniin tokko tokkoon akkasuma keessa. An barattuu narsiingiidha. BSc narsingii digriidhaan baradha. Barana waggaa afuraffaa eebbifamuu heeda. Maashaallah rabbi guyyaa saniin numara haa ga'u jenna inshaallah. Chaalenjiin barnoota wajjin riisarchii wajjin akkasuma ammoo kophaa ta'uu wajjin maatii bira galuudhaaf wajjin jiru ulfaata akka ta'e beekamaadha. San darbiitti as geetteerta alhamdulillah kun martuu fedha rabbiiti. Mee akkan qophiin eebbaa maal fakkaata gama maatiitiin hiriyootaatiin akkasuma ofii keetiif qophaa'uudhaan qophiin gama kanaan jiru maal akka fakkaatuun akkasii mi'asuun? Alhamdulillah waggaa afur guutuu barannee barana fixu jira. Chaalenjiiwwan jiraatanillee garuu akka namaa rakkadheen beeku. Alhamdulillah rabbi waan marayyuu na laaffisee ture. Rakkoo waan jedhamu akka namaa akkasitti gabbu'ee rakkoon argine. Hiriyoonni kiyyallee nan ganne warri illee akkasitti natti aaranlee naggaddanillee waan kiyyaa ima yaaddeessaan waan eebbaa kanarratti anatti itti yaadiin qophii godhachaa akkas jedhee yaadneen garuu warri yoo kafeedha qabaattu si duuka deemna naan jedhanii akkas jira. Amma irratti haga wayii karaa amantaatti wallollullee akka ilmaatti immoo chaansii biraa waan hin qabaanneef na fudhataa jiranii. Isaanii immoo duraallee kan mana barumsaa naa kafalaa ka turan haadha abbaa kiyyaa. An ka gillii baradha ka dhuunfaarra jechuudha. Ka dhuunfaa isaanii ka kafalaa turan haadha abbaa kiyyaadha. Ammallee waan eebbaa isaanillee na eebbisiisuu yaadu jiranii akka maskiida nuuritti akka jamaa maskiida nuur ijoolleen sunillee na duuka jirti. Jamaa Abureeraa ka Rifti Vaalii dhiyoo kana qophii nu godhee ustaazota fi sheekolii yaamanii du'aayii nu godhanii akkasii sartifikeeta waliin nu eebbisiisee ture. Isaanillee galatoomaa jennaani. Akkas ture. Namoota kanneentu si cinaa jira jechuudha. Inshaallah rabbii warra gaafsan gahu nu haa godhu jenna kanuma rayyuu akkasuma ammoo
qormaata baay'ee qabda barnoonni idilee akkasuma amantatti dhufuu wal qabatee waan baay'eetu namarra ga'a. Hawaasni ammoo akkanatti namoota gara amantaa kanaatti dhufan cinaa dhaabbatee jajjabeessuun kiyya jedhee ofitti qabuun dirqamalleedha. Nullee akkasuma ammoo yoo ofitti nu qaban itti hiikuun yookiin ammoo isaanitti siidhee waa irraa barachuu waa irraa dhagahuun dirqama jenna. Amantaa kam keessa nama jiru ustaazotaa fi namoota beektota nu ol jiran hordofuun yookiin ammoo duukaa bu'uun dirqama. Mee Islaam namoonni gara amantaa Islaamaatti dhufan yookiin ammoo gara amantaa Islaamaatti dhufuu barbaadan maal abdatanii haa dhufan yookiin ammoo maal haa eegan Islaamummaa kanarraa maal argadha jedhanii haa dhufan? Warri karaa Islaamummaa hin dhufuu barbaadu yookaan garanatti amantaa isaa jijjiiree dhufuu kan barbaadu yoo jiraate waan eeguu qabu yookaan waan kana eegee osoo dhufee ka jedhee bakka kaa'uuf yookaan akka kiyyaatti ka yaadu Rabbiin tokkicha qofa waan biraa osoo irraan hin hirkisiin shirkii tokko malee Rabbiin qofa gabbaruudhaaf yookaan isaaf ajajamuuf yaadanii haa dhufanii barbaada. Namoonni yeroo baay'ee birrii waan isinii kennanii fi birrii namaa kennan Islaamummaatti yoo seenan duniyaa argatan jedhanii yaadan. Dhiiraaf immoo jaartii bareedduu sii kennuu fi saniif jedhanii fayyadamu. Kanaafiyyuu namni san osoo yaadiin Islaamummaatti yeroo seenu Rabbiin tokkicha malee hiriyyoo ta'anii miti. Ollaa abdatanii miti. Rabbiin tokkicha Rahmaaniin isaan abdatanii yoo dhufan abdiin isaanii guutuudhaan akka guutamu akka kiyyaatti akkasitti na dhagahama. Yeroo gara dhufan namni naa godha. Namni bakka qaraatiidhaaf illee na jajjabeessaa yookaan waan wayii naa godha jedhanii osoo abdachuu baatan. Waan fedhii keessa isaanii jiru san ofiin osoo yaalan. Waan gaafachuu barbaadan. Namoota guguddoo ustaazonni hin jiranii. Ustaazota direct deemanii waan gaafachuu barbaadan gaafatanii waan hubachuu barbaadan hubatanii osoo ofiin tattaafatan namarraa osoo waa eeguu baatan Rabbiin tokkicharraa garuu waan eeguu barbaadan waan kadhachuu qaban waan dhiifamas jechuu barbaadan yoo jiraate Rabbiin tokkichaan hirkannaa nama tokkoon waan biraa shirkii biraatiin ala osoo eeganii dhufan jedhee yaada. Namni asitti birrii namaa kennu hin jiru. Nama san expect gootanii dhuftan akka hin dhufne birriin hin jiru as biratti yookaan namni duniyaadhaaf jedhee dhufu hin jiru. Namni duniyaa eegdanii dhuftan waan akkanaa hin jiru. Waan baay'ee chaalenjiiwwan namni jechoota jedhan irraa ka'ee waan akkas dubbachuu danda'e. Kanaafiyyuu namni as biratti qarshii namaa kennu hin jiru yookaan namni mana ijaaree si kennu hin jiru yookaan immoo dubartii ilma isaa fuudhee Islaamummaa seentee jedhee daa'ima isaa fuudhee nama kennu hin jiru. Waan akkanaa kana hin eeginaayyuu ilmayyuu hin eegina. Beekumsaan garuu koottaa namni martu beekumsaan isin qarqaara. Waan jiru maraan beekumsaan namni martu isin qarqaara jedheeni yaamaan. Maashaallah. Isin geessiseerti yaada dabalataa ani kaasuu hin jiru. Garuu ammoo namoonni gara amantaa Islaamummaatti dhuftan awwaluhu ofii keessan amansiistanii rabbi qofa barbaacha dhufa waan jedhu nu kaaste namatti fayyadamu nu godhu dhaamsa isiirra. Gaafii kana akka gaafii dhumaatti illee na qabatta. Bu'aa bayii kuftee ka'uu keessatti kaatee dhaabbachuu keessatti dhaabbattee fiiguu keessatti namoota cinaa kee dhaabbatu yookiin ammoo qaama cinaa kee jiru yookiin ammoo qaamni ati galateeffattu yoo jiraate carraa kana si haa kennuuti asumaan maqaa isaanii dhahaa galateeffadhu. Alhamdulillah jalqaba Rabbiin amantaa Islaamummaadhaaf na filatee kara qajeeluma kanatti na galche alhamdulillah rabbil alamin. Rabbiin kiyya galata isaa gahuuni jalqaba galata rabbuma kiyyaaf galcha alhamdulillah. Lammaffaa nama baay'eedha. An maqaa yaameen fixu nama akkana jedheen maqaa yaameen fixu hiriyootni kiyya isaanuun beekan. Bakka hiriyoota waliin baradhu baatii 2016 barattoota Rift Valley ta'an hin beekanii jamaa Rift Valley ka masjida Abu Hurairah akka jiranii na cinaa turanii jamaa masjida Nur jamaan guutiin na duuka turanii waan itti jiru maraaniyyuu namoota baay'eedha maqaa dhahee nama kana jedhee hin fixu. Hiriyoota kilaasikiyyaa guutuu isaanii maqaa isaanii dhahee waan hin fixneef tokko irraan naambisu hiriyoota kiyyaa hin beektanii
na cinaa ka turtan gaafa rakkadhe ramadaana keessa kan na waliin daramaa baatan simmartuu galatoomaa sin jedha. Jazaa keessan rabbirraa uummata kaan kafalee illee dubbadhee illee hin danda'u. Galatoomaa rabbi sinaa kennu waan maraan iyyuu yaadaa muraada keessan rabbumarraa argadhaa jedhaan. Masha Allah. Atilleen keessummaa keenya taatee hayyamamtuu taatee asitti argamtee afgaaffii sii godhameef deebiilee hin ta'a sirriidha jettee yaadduun deebisuu keetiif ulfaadhuu galatoomii mana nagaatti galii jenna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinillee galatoomaa haalota jiran uummanni islaamummaa keessa seenuudhaaf sodaa itti jiru chaalenjiiwwan jiran waan keessumaa goottanii na dhiyeessitaniif Zaad Production sirrii galatoomaa jedhaani. Zaad miidiyaadhaan galatoomaa jennaani jazaa qarqee akka miidiyaawwan kanneen biyya biraa osoo hin deemin astee kanatti Baalee Roobee keessa jirra. Kanaafiyyuu dhuftanii yaadota qabdan yoo jiraate Zaad miidiyaa yookaan Zaad Broadcast kana jajjabeessaa. Islaamummaa babal'isuudhaaf ta'ee karaa islaamummaa dhufuu barbaaddanii warroota rakkattan warroota haalottiin isin mijaa'in yoo jiraate gaaffiiwwan qabdaniif karaa Zaad miidiyaa yookaan karaa Zaad Broadcastidhaan akka nu ibsitan jecha warra Zaad miidiyaa keessa dalaydan isinillee warra kaameeraa duubaallee galatoomaa jenna. Galatoomaa isinillee ulfaadhaa isin jedha. Galaa isiniin jenna. Islaam mashallah turtii gaarii waliin goone jedhee yaada. Turtiilee nu bira turanitti ammoo wantoota bal'aa walirraa baranneerra. Even namoota amantaa biraa miti anummaan keessummaa godhee si affeerellee waan baay'ee sirraa argachuu danda'a. Kana jechuun immoo namni tokko gara na dhufa jechuun barsaan tokko gara jiru keetti dhufe jechuudha. Ulfaadhu jedharra deebi'ee jazaan kan kee rabbi biraa ta'u sa'aa kan kee yookiin immoo yeroo kee aarsaa gooti asitti argamtee afgaafiilee ansi taasisaa tureef deebii gahaadha jettu naa kenniteerta. Galatoomaa jedharra deebi'ee. Hayyee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa kana sagantaan keenyarraa kana fakkaata. Sagantaan keenya kana laaltanii hanga dhumaatti nu faana buutanii nu wajjin ta'uu keessaniif ulfaadhaa isiniin jecha viidiyoon kun yoo isinitti tole namoota baay'ee bira akka ga'uuf laayik tuquun gahee keessan baadha. Akkasuma immoo miidiyaan kun reef lafaa dhufaara waan ta'eef miidiyaa reef hojii bal'aa hojjechuuf tattaaffii taasisaa jiru waan ta'eef hundumti keessanuu nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Akkasuma immoo namoonni oomishaaf oomishtummaa keessan beeksifachuu barbaadan dhakaa tokko simbira lama miidiyichallee jajjabeessaa oomishaaf oomishtummaa keessanillee beeksifadhaa isiniin jenna. galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.